Guyyaatti kitaaba fuula tokko dubbisuuf murteessitee yoo dubbiste meentaalii of guddisaa jirta. Guyyaa guyyaan sochii qaamaa taasisuuf yoo murteessite fiizikaalii of guddisaa jirta. Fiizikaalii gaafa jennu jijjiirama fiitinasii orsheeppii qaamaa yookaan immoo waa'ee dabalii irree qofa miti. Fayyaan kan kee dandeettii wantoota dandamachuu kee akkasumas induraansiin kee guddachaa jira jechuudha. Kun hundi kan dhufu murteessuudhaan namni tokko taalantii paashinii yookaan piroofeeshinii qabuuf xiyyeeffannoo kennuun yoo murteesse gara faayinaanshalii milkaa'utti deemaa jira. Namni hawaasa isaaf tajaajila hawaasummaa kennuuf murteesse fi murtii isaa kana yoo raawwate boqonnaa keessa isaa ni argata. Namoota jaalatuuf maatii isaaf, jaalallee isaaf, hiriyaa isaaf yeroof kennuu namni murteesse gara imooshinaali gammachuu argachuutti deemeera. So ati hoo wantoota fiizikaalii, meentaalii, imooshinaali gammadaa si taasisanitti deemuuf kan murteessitu yoomi? Namoonni tokko tokko gammachuu kanan dhabe yookaan milkaa kanan hin taane wanti barbaadu waan naaf hin guutamneef sababa maatii kootiin, sababa hiriyaa kootiin yookiin namoota naannoo kootiin immoo sababa hiyyummaa biyya ani keessa jiraadhuutiin kana sababa godhataniiti waan barbaannu kana milkeessuu hin dandeenye jechuu danda'u. Garuu sun sirrii miti. Sababni ijoon waan murteessuu hin dandeenyeeti. Mee ilaal waan barbaaddu sana harkatti galfachuuf osoo murteessitee aarsaa inni barbaadu hundaa kennitee fi milkeessuu ni dandeecha turte. Namichi doonii oofu tokko yeroo hundaa hiriyaa isa wajjin barachaa ture tokkotti ni naafa ture. Sababni isaas hiriyaan isaa aangoo biyyattii isa guddaa ta'e mootitti aansuun muummee ministeeraa waan ta'eef ture. Innaa hiriyaan isaa doonii oofu kun yeroo hundaa inni maaliin na caalee kamitti aangoo kana argachuu danda'e gaafin jedhu gaafii itti ta'a ture. Ana irraa waan adda ta'e maal waan qabaateef ani asittan bishaan irra oliif gadi joora inni muummee ministeeraa kan ta'e jecha yeroo hundaa jiruunsaa inaafaa fi aariin kan guutame ture. Guyyaa tokko mootiin biyyattii murtiilee jajjaboo dabarsuuf walgahii gaggeessan irratti kaabinee isaanii waliin laga san ce'uu qaban waan tureef doonii namicha sanaatti fayyadamuun dirqama itti ta'e. Doonii saniin ce'aa ennaa jiran abbaan doonii sanii mootichaan ani garuu maali nan hiriyaa kooti gadi yoon ta'u kanan asitti hafe jedheenii gaafata. Mootichis erga ceene booda sittan himaa jedheen. Erga lagicha ce'anii booda mootichi laga gamatti dunkaana yeroo turtii qopheessanii osoo boqonnaa irra jiranuu gara halkanii eeyyii jabaan boo'ichaan dabaalame dhaga'an. Zan mootichi abbaa doonii sana yaamuun iyyichi waa'ee maalii akka ta'e gaafatan. Innis chee godheen dhufaa jedheenii biraa deeme. Xiqqoo ture deebi'uun adurreetti uyyaa jedheen. Achiin booda mootichi deebisee kan manaati moo kan dhangalaate adurreettiin jedheen naa gaafatu abbaan doonii sun ammas qo'eeshi chee godheetan dhufa jedhee biraan ni deema. Xiqqoo ture deebi'uun kan manaatii jedheen. Mootichi ammas deebisee gaafii maal taate ture kan iyyitu ennaa jedhuun ammas chee godheen dhufa jedhee biraa ba'e. Deebi'eet ilmoo ennaa dhaltuu jedheen. Mootichi ammas gaafii ni gaafatan. Meeqa jedheen. Zan abbaan doonii kun qoo'e ammas cheekiin godhee dhufa jedhee biraa ba'a. Xiqqoo ture deebi'uun abdii jedhaan. Mootichi ammas gaafii ni gaafata. Bifti isaanii hoo? Okkee innis jiraadha jedheet ammas abbaan doonii sun gadi ba'ee xiqqoo ture dhufuun diimtuu lamaa fi gurraatti lamaa jedheen. Mootichi gaafii ammallee irra deebi'uun kana haadha hoo jedheen naa gaafatu. Okkee jedhee ammallee gadi ba'ee xiqqoo ture deebi'uun haati daalattii takka yookiin ni daalachooftii jedheen. Zan mootichi gaafii isa xumuraan adurreettiif maal gootan jedheenii ennaa gaafatu ammas abbaan doonii sun qoo'e waa godhee fitan dhufa jedhee ennaa ba'uudha ka'u jaajjate bakka asuma dhaabbadhu jedheenii mootichi muummicha ministeeraa bakkee boqate yookiin dukkaana san keessa gara ofitti yaamsisuun iyya wayii dhaga'een ture maal akka ta'e cheek akka godhu ajaji. Ennaa kana muummichi ministeeraas tole jedhee erga ba'ee booda yeroo muraasa booda deebi'uun iyyichi kan dhagahame adurreen manaa daalattiin takka ilmoo afur ennaa dhaltutti sagalee dhagahame akka ta'ee fi ilmoo dhaltes lama gurraattii lama diimtuu haadhaaf nyaataa fi aannan akka kennameef fi adurree manaa waan taateef bineensonni dhiibbaa irraan akka hin geenyeef jecha dallaa amansiisan akka ijaarameef itti hime. Mootichis muummicha ministeeraa odeeffannoo kenneefiif galateeffachaa erga gaggeessee booda gara namicha doonii oofu sanitti garagaruun egaa duratti inaaffaa hiriyaa keetiif qabduu fi maaliin akkasi caalu na gaafattee turte. Ati yeroo baay'ee deddeebitee murtii hin murteessine inni aal tokkotti murteessee sirreessee dhufee jedheen. Nutis jireenya keenya keessatti gara kallattii adda ta'etti kan nu geessu waqtiin bilchina murtii keenya barbaadan ni dhufu. Waqtiilee kanneen kan dabarru yookaan kan murteessinu dandeettii keenya isa kamiin
namoota jireenya isaanii irratti jijjiirama ajaa'ibsiisaa fidan murtii jabaa murteessuun achi akka ga'an beeku. Atuu bakka amma jirtu kana kan siif murteesse wantoota waggaa 3 dura godhaa turte, kitaabilee dubbisaa turte, sagantaa TV raadiyoo hordofaa turte, sirboota dhagahaa turte, hiriyoota fi namoota waliin har'a bakka dhaabbatte kanaan kan siif murteessan. Waan tokko qalbeeffadhu, haala waggaa 3 kee fuulduraas kan siif murteessu wantoota amma taasisaa jirtu. Kanaafuu dafii murteessi. Madaalliin gara ati barbaaddutti akka jallatu yoo barbaadde gara saniin gadi qabuu qofatu sirraa eegama. Atis waggaa 3 booda gara madaala kee itti oofuu barbaaddutti deemuuf amma murteessi. Murtii kee hojiirra oolchi. Maatii koo hanga ammaatti waan waliin turtaniif galatoomaa. Viidiyoo biraan hanga wal agarrutti. Bye.